ta'a. So tooftaan karaa bifa adda addaa qaba. Tooftaan bakka ati jirtu irraa ka'a. Karaan diinni itti jiru irraa ka'a. Haala biyyattiin itti jirtu irraa ka'a. Tooftaan sun. Geopolitiksii biyyattii, geopolitiksii the neighborhood in the Horn of Africa kanarraa kan maddu ta'a jechuudha. So ammatti nuyi at least akka abaawwabotti jechuudha. Tooftaan jiru qawweedha qofaa. Maaliifi mootummichi is a phoenix in arms. Karaa qawweetiin yaada. Siyaasi biyya sanii amma qawweetti muluucca'ee jira. Karaa qawweeti. Malee siyaasni hin jiru biyya san keessatti jedhee namanaan. Siyaasni hin jiru. Politics is militarized. The resistance should be equally militarized. Kanaaf qawwee qofatu the only means of resistance. Okay? Karaan itti falmatan kanumatu jira. Karaan biraa cal jedhanii taa'anii waa eeggachuudha. Akkuma mootummaan ofiisaatiif kufuu danda'a ofiisaatiifuu. Garuu taa'anii eeggachuudha sun qabsoo miti. Maaloo qabsoo qawwee lafa kaawwaati. Inni furmaatan ta'u isin hin baasu. Uummanni sororkaa'ee jibbeera warri nuun jedhu gaaffiin isaaniif qabnu okay haa teenyuree akkasuma teenyuu nutti tolee jennee gaafannaan. Lakkin tollee yoo immoo qabsoo isaan nu baasa jedhaniin itti fufuu qabu malee warra qabsoo hidhannoodhaan mormaa jiru mogolee buusu haamilee buusuun barbaachisaa natti fakkaatu. So tooftaan boruuf nu baasu maali yoo jettan ani mootummaa kuffisuufis biyya jaarrachuufis waraana jabaa qabaachuu qabna. Waraana jabaa gaafa qabaattee dippiloomaasiin si faana yaa'a. Waraana jabaa gaafa qabaattee situ siyaasa tolfata yookiin warra siyaasa irra jiru akka si wajjin mariidhaaf taa'an harka micciiruu kan dandeessu yoo waraana qabaatte qofadha. Warri Tigraay kan Pretoria deeman erga Abiyyiin micciiranii harki micciiranii maqalee isaanii deeffatanii biyya isaanii ofitti fudhatanii bira darbanii naannoo Amaaraa kana keessa erga deemanii booda. Okay? Gaafa san harka micciirtee karaa nagaatti karaa siyaasaatti deebista jechuudha. Mootummaa waraanaas si waraanaan jiru. Qawween barbaachisaadha. Uummata hiree ofiif murteeffachuuf deemu of jala gootee qawwee malee kun ta'uu hin danda'u. Har'as boris biyya jaaruufis bilisummaa argachuufis even Itoophiyaa keessatti warri karaa dimokiraatawaatti deemna kan jedhus dimokiraatessuufis yoo feete ani impaayerri ni dimokiraatawaa jedhee hin amanu. Okay? Impaayerri bakka adda addaatti bahuu danda'a. Warra saniifis yoo ta'e qabsoon qawwee barbaachisaadha. Dheengaddaa Edmonton irratti gaafan dubbadhu namooti jecha tokko namni tokko na barsiiseen himee fi uummata sanitti. Namichatu sibboo bashoo maaliif boontii jedhee gaafate. Bashoo adurreen maaliif boontii akkanatti adurreen gaa boonteetuma teessi mana keessas gaafateessu. Sibboo bashoo maaliif boontii jennaan hay adeeroo gaararraa qabdii fi gaa jedhe. Eessuma gaararraa qabdii. Eessumni sun eenyu yoo jettan qeerransa. Qeerransatu gaararra jiraa fi adurreen mana keessaa kun boontee teessi. Nuyi kan mataa keenya ol qabannee akka Oromootti dubbachaa har'as bilisummaa barbaanna biyya abbaa keenyaa barbaanna jechaa kan dubbannu okay? Waan waboon dirreerraa waraanatti jiruufi. Waan injifateefi miti. Injifachuun hin barbaachisu. By the way, injifannoon tokkoffaan diddaadhuma. Diddaadhaan qawwee kee qabattee hin hiikkadhu. Mirga kiyyaa kan mirga kiyyaaf waabii kanaaf ta'u waan arganne kanaaf hin hiikkadhu jechuun inni injifannoo. Already warra maal gootan qawween isin hin baasu jedhuuf kunoo diddaan kunuu injifannoodha. Impaayera jalatti hin bulu garatti deemtanuu hin beennu qawwee kana hin hiikkannu hangasitti jechuudha. So sun immoo kan ta'e har'a warri karaa nagaatiin qabsoofna aangoo fudhanna maal jedhu sunis achirra kan jiraate okay? Abiyyiin Amaarri kan fudhate bar waan Oromoon jiruufi. Oromoon impaayerii san falmu jiruufi. Nuyi Itoophiyaan taafarsaallachuu Itoophiyaa hambisnee jedheenni. Maaliif warri kaan warri qeerroon Itoophiyaa firfirsu jedhanii waan yaadda'aniif Abiyyi jala seenan.
Abiyyinuu kan aangoo argate waan woboon farmuufiin jechaa jira. Oromoon karaa nagaatiin qabsaa'ee biyya san keessatti aangoo ta'uu danda'a. Waan adda addaa argachuu kan danda'u waan woboon jiruufi waan addi bilisummaa Oromoo bara baraaf falmeef. Kanaafuu maaliif akkanatti boontuu gaafa jedhan adeeroo gaararraa qabnaan jedhaan. Ayyee. So impaayerri garuu maalti baati? Impaayerri gaafa kuftee uummanni dhuma hin badaa'ii hin badu uummanni hin dagaaga malee uummanni cunqurfamoon hundi isaanii gadi bahanii impaayerri ilaal impaayer Oostro-Hungaariyaa gaafa kufe Yugoslavia, Romania, Czechoslovakia, biyyoonni kun hundi bilisa bahan. Albania, biyyoonni East Central Europe keessa jiran, Hungary, kun hundi bilisa bahanii jiraachuu isaanii agarsiisan. Macedonia, Croatia, Bosnia, kun hundi gaafas akka jirutti beekame. Yugoslavia jedhamee ijaarame. Kun kophaa isaanii deeman. Malee uummanni badu hin jiru. Gaafa Soviet Union kuftu, impaayerri jigu maaltu dhufe? Biyyoota 15tu walabummaa argatanii addunyaa irratti beekamanii gadi bahan. Okay? Uummanni cunqurfamoo akka haaraatti ofii isaanii agarsiisuu danda'an. Chechniyaan baate. Warroonni adda addaa keessaa bahan. Impaayerri gaafa kuftu, biyyoonni Afrikaa, impaayerri British gaafa dadhabu, biyyoonni Afrikaa biyya ta'an, biyyoonni Eeshiyaa biyya ta'an, Indiyaan fa'aa biyya ta'an, biyyoota sanaaf hin tolte dubbiin malee, biyyoota san irratti hin kufne impaayerichi. Okay? So maalitti deema? Post impayer maaltu dhufa yoo jette? Impaayera namni tokko reform gochuuf yaalu, impaayerri reform ta'uu hin danda'u. Impaayerri transform ta'uu danda'a. Transform ta'uu danda'a jechuun beyond its form irra deebiidhaan ijaaramuu danda'a jechuudha. Biyyoota impaayera sana keessa jiran aangeessitee bilisa baaftee garuu isaan impaayericha haala haaraatiin ijaaruu danda'u. Akkamitti? Federeeshinii ta'uu danda'a, fedhinnaa isaaniitiin. Confederationii ta'uu danda'a, Commonwealth ta'uu danda'a. The British Commonwealth, for example. Or after Africa was freed, Africa became independent. Kwame Nkrumah and his group were dreaming the United States of Africa because it was a form of federation or confederation, United States of Africa. And that morphed into Organization of African Union, and that morphed into African Union today. Biyyoonni West Indies, West Indian and Caribbean Federation kan jedhamu kan ijaarame erga British irraa bilisa bahanidha. Jamaican qabatee biyyoota adda addaa of jala qabatee federation ture hanga ta'eef. East African Federation was born out of the British Empire. The people who were freed from the British Empire in East Africa, Tanzania, Uganda, and Kenya, together they formed the East African Empire, Kenyatta, Nyerere, and Bokassa, I suppose. So, Empire garamitti deema yoo jettan tokkoffaa biyyoota bilisa ta'an adda addaatti deemuu danda'a. Biyyoonni sun immoo siyaasaan aadaadhaan yookiin immoo diinagdeedhaan akka jabina qabaatan keessattuu diinagdeedhaan diinagdee fi karaa securitytiin akka wal faana dhaabbatan kan godhu federeeshinii ta'uu danda'a, confederationii ta'uu danda'a, kana bira darbee commonwealth ta'uu danda'a. So kanatti yaa'a malee impaayerri diigameef uummanni dhabamu, uummanni du'u hin jiru, uummanni badu hin jiru. Impaayerri Itoophiyaan gaafa diigamtu Oromoo irratti diigamtii kan jedhu sun dogoggora ani akka ilaalutti. Impaayerittiin gaafa diigamtu gateettii keenya irraa buuti. Okay? Eessarra dhaabbatte biyya keenya kana dhuunfattee dhaaltee gateettii keenya irratti dhaabbattee turte. Gaafa kuftu biyyaaf biyyoon keenya bilisa bahan nu immoo abbaa biyyummaa keenya mirkaneessina jechuudha. Uummanni waan ta'u mirgi keenya lafa dhahee biyyee
biyyeetti makamaa kan jedhu sun dogoggora waan ta'eef empire diigamteef biyyi baddu hin jirtu. Wayyaanii nu bar adda bilisummaa Oromoo wajjin wal taate empiricha transform gochuudhaaf yaalte. From empire to federation, from totalitarian regime to a democratic, a multinational democratic regime. This is transformation. There is a hope for constitutional transformation like South Africa, from apartheid to democracy. Kan jedhudha. Transform gochuun. Transformationiin sun garuu bilisummaa guutuu akka hin finne immoo jijjiiramni South Africaatti ta'ee jiru agarsiisaa jira. Garuu guyya guyyatti hanqina jiru guutuudhaaf warri gurraacha biyya South Africa har'as lolatti jira. Black empowerment, black economic empowerment kan jedhu kan Mbeekin gadi fide suni eliitii gurraacha aangeessee malee uummata gurraacha biyya sanaa fintolle kan jedhutu dhufe. Duubarra economic freedom fighters warri jedhaman warri Julius Malemaadhaan hoogganaman maal fidan? Land expropriation without compensation. Maalif biyya hannaan nu jalaa fudhamte, lafa hannaan humnaan nu jalaa fudhamteef kaasaa kaffaluuf hin deemnu, akkanumatti fudhannaa gara jedhutti deemaa jechuudha. Amma siyaasni EFF paarlaamaa keessa jira. Guyya guyyatti mootummitti sochoosaa jira. Okay, Mbeeki kan aangoo irraa buuse, Zuma kan aangoo irraa buuse, sochii warri economic freedom fighters jedhu kun argateerra. Maaliif isarratti xiyyeeffatan? Tarsiimoo fi tooftaan yeroo irraa yerootti jijjiirama gaafa jennu maaliif kanarratti xiyyeeffatan? Amma bakka amma gaanitti ga'a. Jijjiiramni South Africaatti dhufe sun warra adii akkuma lafaa fi mirga isaanii qabatanitti aangoo garuu karaa dimokiraatawaa ta'een warra gurraachaaf dabarsuuf walii galan. Aangoon siyaasaa gara gurraachaatti darbee dimokiraasii waan ta'eef mirgi diinagdee garuu harka warra adii keessa ture. Maaliif? Lafti dhibbentaan 86 ta'u uummata adii parsantii 4 biyya san keessa jiru harka ture. Kanaaf mootummichi ANC gaafa Mandelaan deemee Mbeekin dhufe maalitti ka'e? Poolisii black economic empowerment jedhutti ka'e. Sun garuu baala gizee uume. Baala gizee akka warri biyya keenyaa jedhan san baala gizee uume jechuun gurraachota keessaa eliitii gurraachaa Afrikaa gurraacha kana keessaa hangi ta'ee maallaqa argatee kaapitaalistii ta'e. Sunis uummata biyya sanaatiif uummata falmaa tureef bilisa guutuu waan hin taaneef economic freedom fighters uumaman jechuudha. Ijoollee har'a huccuu diimaa uffattee paarlaamaa keessaa waccu kan waan adda addaa keessa deemtu kan Youth League ANC ture gurbaan kun Julius Malema. Today they talk about expropriation without compensation because the land belongs to the black Africans. The land that was taken by the white man in 1652 was taken by force, and there is no reason. In fact, he says it's a stolen property. There is no reason to pay compensation for them. And we don't have money to compensate for them anyway. All right? So, akkanatti yeroo irraa yerootti jijjiiramaa deema jechuudha. Now, I had hope that there is such a thing as constitutional transformation, yookiin transformative constitutionalism. Warri na beektan waa'ee seera heera mootummaa kanarraa hedduun haasa'aa ture. Akkasitti itti deemuun ni danda'ama ta'a jedhee yaadaan ture. Wanti sun amma darbee jira. Erga gaafa Abiy mootummaa dhuunfatee booda seera heera mootummaa kana jijjiiru sanummoo Oromiyaan diigu, Oromoo sabboonummaa Oromoo balleessu, eenyummaa Oromoo balleessu. Okay? Oromoo haftee immoo aangeessanii Itoophiyaa godhu. Nutu warra Adwaatii, nutu warra Maqaleetii jechuutti ka'u kanatu dhufe. Kanaaf the hope of pursuing transformative constitutionalism
in the Ethiopian empire is gone. And this is what I wrote recently to Jawar when I failed into akana wajin murmu debate akakaban. Okay, the time for redeeming Ethiopia is gone. It is an idea whose time has come and gone. Erga gaafa Hacaaluun ajjeefamee biittiin Hacaaluu nyaattee Jawaartu naafee jettee booda riqichi Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru waaraadhaaf isa dhumaatiif cabee jira jedheen amana. Biyyi nu tasgabbeessinu, biyyi nu fooyyeessinu, biyyi nu dimokiraatessinu, biyyi nuyi akka haaraatti gad deebisnee ijaaruu hin jiru inumaa hawwii nuyi kana qabnuuf Oromoo ajjeesuun seera taate. Oromiyaa diiguun abjuu warra siyaasaa taate. Sabboonummaa balleessuun, Oromummaa waakkachuun siyaasa jabaa biyya sanii taatee ol gadi baati jechuudha. Kanaaf tooftaa fi tarsiimoon nuyi qabnu akkasitti ibsamuu danda'a. Garuu I think barreeffamaan sirriitti gadi buusnee haala amma qabatamaan lafarra jiru xiinxallee karaa siyaasaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa hawaasummaatiin, karaa fira qabaachuu, karaa dippiloomaasiitiin fira akkamii qabnaa, fira diina akkamii qabnaa, fira akkamiitu diina wajjin jira, eenyutu nu wajjin dhaabbachuu danda'a, eenyu wajjin hariiroo qabaachuu qabna. Kana hunda walitti qabnee maal qabna, jabinni keenya maalinni, dadhabinni keenya eessarra, kana walitti qabnee wal madaalchisnee tooftaa fi tarsiimoo fi siyaasa yeroorraa yerootti jijjiiramu. Bakka qabsoon gaheerraa irratti ilaallee kan jijjiirru qabaachuu qabnan jedha. So it is not written in stone. It is something that is dynamic because qabsoon kun itti deemaa jira. Qabsoon dynamicii waan ta'eef jechuudha. Akkasittiin ilaalaa ilfaadha nan dheeressee haa dhiifamu. No problem, Kalatomi, dheeressine. So gara gaaffii uummataatti dabarra. Gaaffii qofa irratti haa xiyyeeffannu yaadaatti deebina. Addunyaa Asaffaa. Tole galatooma. Gaaffiin koo nooshe gabaabsuudhaa fi descriptionii na barbaada ta'a. Kanaaf gaaffii marratti xiyyeeffata garuu descriptionii xinnoo ishee na barbaada. Gaaffii lamaan tokkoon qaba. Gaaffii inni jalqabaa mooraa Oromoo keessatti akkuma sila himamaa ture ati Oromoodha jedhanii Oromoodhaan Oromummaa masaatti himanii yoo jedhan innumti kun ani lakkii Musliimadha, ani lakkii golee kanarraa dhufe golee kanadha jedhanii goleedhaanis amantiidhaanis wal qooduudhaan naannoo kennamee fi ani Hararidhaa qottuudhaa yookiin akkasidha jedhee yookiin ani Oromoo miti abaluun jedhama malee jedhee akka Oromoo ta'uusaa itti himuun rakkina ture bara duraa keessa falmii guddaan isa ture. Amma immoo bara kana keessa haala isaa fooyyeffateetu Oromoomti jedhamu kun mooraa isaa keessattis mooraa siyaasa Oromoo keessatti wal dhabdee fi wal dhiibbaan gola Oromoo keessa jiru bal'inaan kan mul'atu jira. Hundumtuu maqaama Oromoo dhaata, Oromoomaaf falmaa, Oromoomaaf dubbata. Garuu inni tokko meeshaa farkaa qabatee, baankii farkaa qabatee, taankii farkaa qabatee Oromoon dinagdeedhaan yookiin immoo karaan ani deemu kanaatiin badhaadhinaan ilaaleetiin fuulduratti deemuu qabdu jedhee mootummaa Oromootii biyya Oromootii kan jedhee qaamuma Oromootii egaa Oromoo miti jennee kana keessaa haquudhaafis kiraateeriyaan isaan jiru waan ta'eef golli Oromoo kun tokko bara kana keessa afaan kana dubbataa jechuudha. Inni kaan immoo lakkii sirni amma jiru kuni sirna duriirraati amma immoo dhiibbaa ofii keenya walirraan gahaa jirra waan ta'eefi kun ta'uu malu jedhee tunni kaan immoo wareegama kaffalee mormisaa citee laga ce'ee mukatti fannifamee hamma xuraa'ee hamma jireenya isaa dhiisee jiruu isaa dhiisee lubbuu tokkittee qabu kennee kan falmus jira. Gara biraadhaan immoo lakkii jedhee goluma Oromoo kana keessatti ammas Oromoo maafan dhaabadde Oromoo maafan falmaa kan jedhu tokko immoo
lakkii qabsoon karaa nagaa hin malee karaa meeshaatiin hin baasu jedhee ammas afaan biraa dubbatee garuu Oromoomaaf dhaabannaa kan jedhu kanaatiin qabsoon karaa nagaa malee hin baasu kan jedhee qabsoo Oromoo dura dhaabbachuutu jira. Otoo ta'ee qabsoon kun qabsoo Oromoof dhaabbata otoo ta'ee inni mootummaanis inni karaa nagaa jedhus inni kamis walitti tumseetu Oromoo kanaaf fedha Oromoo sana hawwii Oromoo amma taa'aa ture sana dhaabateetu ijaaramuu qaba ture. Garuu kan wal diiginsa kanaatiin teessoo fi yookiin immoo fudhatama nama biraatti yookiin immoo public intanii kana qabaachuuf jecha ofiif jecha faayidaa ofiif jecha qabsoo Oromoo kana yerootti gara dabarsanii faallaa Oromoo yerootti faallaa qabsoo Oromoo faallaa fedha Oromoo yerootti dhaabbatantu jira jechuudha. Akkasuma qabsoo duraarraa kaasee kan falmaa turan kan qabsoo kana barsiisan kan dhaloota kana asiin ga'an abaawoon amma karaa nagaa jedhee falmatee mana hidhaa keessatti dhiibamee kan inni ta'u jira. Baasaa oo hin baasuu isa jedhu kana kunoo beektonni keenya homtee waan dubbachaa jiran isuma arginu irraati waan ta'eef jechuudha. Dabalataan ammas beektonni keenyi intellectuals warri jedhaman kuni elite bargeenii qaban irra dhaabbatanii uummata kana qooduu keessatti uummata kana Dr. Faa kunooti yeroo darbe keessa baay'ee karaa raavaadorii kanaan walitti dhufuudhaan dhageenyee isaaniin dhaggeeffannee isaaniin hordofneetu qabsoon kun har'a gara darbee har'a sadarkaa kanarra ga'u iliitota keenya dhaggeeffanneetu jechaadha. Kanaaf laayyoo miti kan isaan gaggeessan, kan isaan dubbatan, kan isaan godhan qabsoo Oromoo keessatti gola Oromoo keessatti dhiibbaa isaan geessisan waan laayyoo miti jechaadha. Yeroo kanatti immoo gama garagaraatiin aktiivistoonni keenya Oromummaa kanayyuu mataa isaanii ofirratti ijaaruudhaan Oromummaa kana siyaasa Oromoo kana ofirratti ijaaruudhaan maqaa isaanii irratti Oromummaa kana of godhuudhaan nu malee garatti deemtaniyyuu hin beektanii garatti gootanii qabdanii jedhaniitu karaa nagaa isa jedhu sanas keessas toftaa qaban oma qabanii qabanii anumatu isinii jira anumatu beekaadha isin hin beektanii yaa Oromoo anumaan hordofaa kan jedhan jiru. Darbee immoo lakkii nuti uummataadha nuti Oromoodha Oromoon kun immoo yeroo kanatti qabsoon hin barbaachisu jedhanii noowar jedhanii oma jedhanii uummataadha nuti uummataadha jedhanii qabsoo kanarratti immoo dhiibbaa hamaa kan geessisaa jiran jiru. Kanaaf walumaa galatti amma gabadaa bahee mul'anne malee amantiin kunis loqodaa fi golee dhalootaa bakka dhalootaa kana golee godhachuudhaan qoodinsi achi keessa jiru Oromoo kana diiguu keessatti amantii fi bakkee wanta isaan qoodanii nuu kennan Oromoo fi Oromiyaa biyya tokko qabnu kana diiganii ati Wallaggaa ati Hararii ati akkasii jedhanii Arsiidha jedhanii kan isaan qoodanii nutti kennan kanaatiin fudhannee kan nutti itti wal diigaa jirrutu jira jechaadha afaan tokko haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaatiif ani gaaffiin koo asirratti maaliif kana yoon ibse malee gaaffii kana gaafachuu waan hin dandeenyeefidha. Dhiifama isinitti dheeressi ta'uu mala. Uummata Oromoo yoo jennu uummanni Oromoo kun beektonni keenyis warri siyaasaas homti hundumtuu afaan tokkootiin kan isaan jedhan Oromoon ijaaramuu qabaa. Oromoon tokkoomuu qabaa. Oromoon falmachuu qabaa. Kan jedhu jechoota waliin bahantu jira. Ani gaaffiin waliigalaa galgala kanaaf qabu really Oromoon kun eenyudha amma faffacaatii kana keessatti Oromoon miidiyaa Oromoonni jedhamu uummanni Oromoo kun lafarra kan jiru kan hawwii qabu kan fedha qabu gaaffiin isaa well articulated kan ta'e kun akkuma Dr. Kaasaa turan kan ta'etu jira. Garuu gaaffii isaa sana afaan faajjiin keessatti uumameetu Oromoon gargar faca'eetu afaan tokko dubbachuu miidiyaa mataa isaan qabu. Iddootti dhaabannee ammani Oromoo bakka bu'een Oromoo akka Oromoo tokkotti akka nama miidhamaatti jiru tokkotti dubbachuun barbaada. Garuu falmuun barbaada. Warra amma kunoo silaa irra keessatti oofne mootummaas haa ta'u, abaaboos haa ta'u, kafaa'os haa ta'u, oboos haa ta'u akka aktiivistootaa ta'u fuuldura dhaabachuu barbaanna. Garuu sana dhaabachuudhaaf akka Oromoo tokkotti miidiyaa maalii qaba Oromoon? Oromoon eessa dhaabateetu falmata? Akkamittiin ijaarami jettu? Eessattaa ijaaramu? Maalaa godhu?
golee kam jarattidhaan ijaaramuu qabu kan jedhu kun gaaffii waliigalaa uummanni kun akkamittiinidha uf ta'ee afaan tokko dubbatee warra kaan immoo ofirraa ittisuu kan inni danda'u lakkii ati fuulduree koo irratti maannaa qabdaa jedhee gaaffiin warra gaaffii uummata kana maaliif sa'aatii kanatti paartii garaagaraa yeroo itti qabaannu nutti miti. KFO'n borba'ee economic policy siyaasaan dinagdeedhaan poolisii akkasiin qabaa kan jedhu hanani hordofu kanadha kanaan na filadhaa jedhee dorgomuun barbaachisoo ta'uu danda'a. Har'a garuu isa miti sadarkaa sanarra jiranitti sadarkaa qabsooti. Qabsoon immoo uummata Oromoof erga jedhee meeti paartii garaagaraa miti amma nu barbaachisu akka Oromootti dhaabachuu qabna. Akka Oromootti dhaabachuudhaaf garuu haalan amma jedheetiin rakkinni kun akkamittiinidha furmaata argachuu qabu kan jedhu gaaffiin koo tokko kanadha. Lammataa gaaffii biraatti yoo hincee tarii carraasaa yoo naa laattan fuulduree Oromoo kana keessatti Oromiyaan maalidha furmaanni fuulduree Oromiyaa keessa jiru Oromoo bilisoomte Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomte ijaarrachuudha kan nuti qabnu. Kanaaf immoo impaayirri kun diigamuu qabdi kan jedhu bal'inaan kan ka'aa turedha jechuudha. Nutis kana anis godhum akka nama tokkotti anis kanarratti intini qabu mormiin qabuun qabu. Garuu abbaa biyyummaa Oromiyaa egaa impaayira kana diignaa yoo jennu falli jiru yookiin immoo walabummaa Oromiyaa kana yoo jennu impaayira kana diignaa impaayirri kun diigamuu qabdi. Dimokiraata ta'uu hin dandeessu. Kanaaf tiraansfoormeeshinii malee riifoormii ta'uu hin dandeessu amma jedhame kanaatiin kanuma duwwaadhaa Democratic Republic of Oromiyaa kan jedhu kana ijaarrachuu duwwaadha moo nuti filannoo nuti qabnu garuu sabaaf sablammoota wajjiniin ta'uudhaan tarii transformation jedhanii kan Dr. amma kaasaa turani sirna amma jiru kana dimokiraatessuu yookiin immoo isa kana transformii gochuun ulfaataadhaa sunumtuu hin danda'amu kan jedhudha kan isaan kaasan. Isa kanarrattis ani dhuguma Oromoon Itoophiyummaa kana wajjiniin Habashaa kana wajjiniin sirna Abisiniyaa kana wajjiniin Oromoon kana booda negotiate gootee deebitee biyya kana transformii ta'ee biyya kun transformii ta'ee yookiin immoo gaaffii Oromoo kanaaf deebii kennanii kabaja kennanii negotiate ta'ee biyya ijaaruun hin danda'ama isa jedhu ani hin qabu dhugaadha. Garuu ilaalcha biraa kana ni qabu warroota nu ta'an warroota nu wajjiniin buluu danda'an wajjiniin akkuma amma ka'e kanatti federeeshinii konfedereeshiniidhaan haa ta'u commonwealthii qabaachuudhaan haa ta'u warra nu wajjiniin ta'anii ce'uu barbaadan kana ijaaruu keessatti isaaniin geessisuu keessatti isaaniin kaayyoo Oromoon qabu hubachiisuu keessatti maaltu hojjetamaa jira? Maaltu kana yoo ta'e the United States of Kush akkuma United States of America jedhamu the United States of Kush kan jedhamu kana Itoophiyummaa kana ofirraatii haqnee warra nu wajjiniin deemnu yoo barbaadan bilisaa baanii yoo barbaadan walitti makamanii isaaniin achi ofirraatii kutanii warra waliin deemnu wajjiniin biyya bal'aa ijaarrachuun hin danda'amu. Republic of Oromiyaan kun qofaama isheetti dhaabachuu duwwaan akkamittiin filannoo qofaasaa danda'e ta'e kan jedhu kana isa kanarratti abdii bifa kanaatiin maaliif ilaalamuu hin danda'amu kan jedhu gaaffii akkasiis nan qaba. Isa kaan yeroo biraattan deebi'aa yeroo isinitti fudhadhee dhiifama. Hayyee galatoom Lalisaa Gadaa. Lalisaa. Okay. Lalisee gamta Dubai. Nagaamatti fufi. Gaaffii irratti xiyyeeffadha. Tole warri dangaa torbanii galatoomaa jecha jaal jireenya guddataa fa'aa Dr. Tsaggaayee fa'aas galatoomaa jecha carraa gaaffii gaafachuu kan argachuu iyyatti hedduu
Galatoomaan jedha hawwiin faasi. Gaaffiin kiyya. Akkuma beekamu uummanni Oromoo erga garbummaa kana jalatti kufee kaasee guyyaa tokkoofillee garbummaa kanaaf tole jedheellee bulee hin beeku. Ofitti fudhatee samanees taa'ee hin beeku. Kallattii masaa danda'ameen qabsoo isaa inuma geggeessa. Har'a ga'ee jira. Har'as immoo jaarmiyaaleen adda addaa ijaaramanii jiru. Hayyoonni kunis bakkoota adda addaa kanarraa numa sochii qabsoo kanas geggeessaa jiran. Haa ta'uuti qabsoo uummata Oromoo kanallee kan ofitti fudhatee abbummaadhaan sochii jabaa gochaa kan jiru yookiis immoo mootummaa impaayeraa kanallee raasaa kan jiru abbaa waboodha. Haa ta'uuti jaarmiyaan keenya kun yookiis immoo akka uummata keenyaafis ifa ta'utti jaal jireenyaa fa'aa akkasumas Dooktar Saggaayee fa'aas akka irratti ibsa naaf kennan hin barbaadu. Haalli ijaaramsa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Maalirra jira? Yoo hin ijaaramnee biyya qabaachuu hin dandeenyu. Amma waan biraan barbaannu saba ijaarametu bilisummaa isaas tifkachuu danda'a. Osoo bilisoomee illee tokkummaa isaa eeggachuu kan danda'u uummata ijaaramedha. Irra caalaas immoo uummata keenyaan uummanni Oromoo tokkummaa jedhama. Uummanni Oromoo yoo ilaalle immoo tokkummaa qabas. Hayyoota yookiis immoo beektota warra deeggartoota qabu jedhaman kanatu sagantaa mataa isaanii qabatanii deemuu natti fakkaata. Isa kanarratti jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo yookiis immoo uummata Oromoo kanaa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo ijaarsi isaa maalirra jira? Akka uummata keenyaafis ifa ta'utti hunda keenyaaf iyyuu akkaataa ifa ta'utti jaarmiyaan kun ijaaramsi isaa uummata keessa gad dhaabbatee akkuma waraanni bilisummaa Oromoo ijaarame kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hanga Finfinnee jalatti illee kiloomeetira muraasa jennu san irrattuu diina wajjin akka kanaatti walolaa jiru keessatti jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo hangam tokko gajjabaatee jira, hangam tokko hojiirra jira kan jedhu uummata keenyaafis akka ifa ta'uuf. Inni lammaffaa immoo haalli ijaaramsa uummata keenyaa maalirra jira? Haalli ijaaramsa uummata keenya uummata Oromoo jechuudha. Sagantaa jaarmiyaa keenyaa jalatti gaafa haasofnu yookiis immoo gaafa dubbannu jaarmiyaa keenya jalatti malee jaarmiyaa keenyaan alatti baanee dhimma siyaasa biraa nuti haasofnu waan Oromoof Oromiyaallee wanni nu murteessinu hin jiru jechuudha. Maaliif imaammataaf sagantaa mataa keenyaa qabna. Achi jala dhaabbannee gaaffii keenya gaafanna. Akka sagantaa jaarmiyaa keenyaatti keenya ijaaramsa hanga barbaadamu san irra ga'ee jira. Hanga waraanni keenya ijaaramee itti ga'ee jiru, hanga inni itti injifannoo agarsiisaa jiru sanitti uummanni keenya ijaaramsi isaa hangam irra ga'ee jira. Inni hin ijaaramiin jiru, inni walitti hin dhufin jiru, inni tokkummaa isaa kana karaa keessootiin haa ta'u bifa kamiin iyyuu waan Oromoof Oromiyaa irratti inni wal ta'an jirre akkamittiin gara kanaatti deemuu dandeenya? Uummata keenya ijaaruu Hayyee ulfaadhu galatoomii lalisaa. Lalisee gamtaa Dubaay. Lalisee jirtaa? Hayyee iPhone itti fufi. Nam maqaa iPhone ittiin jirtu banattee turtee itti fufi maqaan qabdu iPhone jedha. Maayikii banattee turte amma itti fufime. Sagaleen tiyya dhaga'amti. Hin dhaga'ama itti fufi. Gaariidha. Fayyaa ta'ee iPhone jedha. Galatoomii hawwee. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Haala amma keessa jirru kanatti dhiifamaa. Gabrummaan Oromoodhaa dhadhaata haadhaa deemaadhaa jirti. Keessaafuu haalli amma keessa jirru akka gabrummaan tun nurra dheerattu impaayerettiin haalli isiin Oromoo irratti hojjetaa jirtu akka fuula dura Oromoon ganaa nageelliin arkanne godhaadhaa deemaa jiran. Wanniniin kana ja'uuf lafoota Oromoodhaa kan
Oromoon irra jiran ummata Oromootii wajjin naannoo biraatiif kennaa keessaafuu OPDO'n waan Oromoo goote godhaa jirtu waan waliin arkinu kana. Ar'amee akkana keessa jirra. Fuulli durri Oromoodhaa ollaadhaa wajjin akkamiin nagaya argatuu dandaya? Ollaa kanaa ollaa duraan nagayaa waliin jirru lafaa wajji fuudhanii kennanii fi fuulli dura akka naga hin arkanne godhaa kan jiran kana Oromoon ifarkaa jirra. Hayyoonni Oromoodhaa ifarkaa jirra. Haala kana akkamitti dura fuula dura nagaya yoo lafa teenya dhuunfannellee akkaataa itti nagaya argatuu teenya hayyoonni Oromootti yaadaa jira. Fakkeenyaaf lafa akka Moyyaaleedhaa yeroo gabaabduu dura Oromoo qofaa irra ture. Har'aan tana waan jiraa saba biraatti kennanii saba biraa fidanii qubsiisanii waan godhaa jiran ni argitan. Jijjiga akkasii lafa Oromooti. Har'aan tana magaalaa Gujittii saba biraati. Yoon ol deemne Raayyaa fi Walloo haala keessa jirru ni beekna. Hayyoonni keenya waan kana fuula duraaf akkamitti waan kana laalanii kan jedhuun qaba. Mee waan kanarratti waan hayyoonni nuun jedhan dhaga'uu fedha. Akkamitti bakka tana mee yoonii warra waa jedhan ganaan ja'atii gaaffii biraatiin hin qabullee ammoo gabaabsuudhaaf raafasuma irratti haadhiisu. Hayyee ulfaadhu galatoomii. Gadaa Oromoo. Gadaa Oromoo. Tolee, jirtuu bakka jiraattan. Sagalee kiyya dhaga'ama Caalawwi. In dhaga'ama itti fufi. Galatoomii gaaffiin kiyya jalqabaa dhimma tokkummaa Oromooti. Tokkummaan Oromoo kun yeroo hedduu xiqqaa guddaadhaanis kan gurmuu kamuu keessa dhaabbatu, gurmuu kamiin keessallee kan jiraatu waan tokkummaa Oromoo kanaa osuma leellisuu kaanis itti dhabamee, kaanis itti gubatee, kaanis qaama lafarra jiru kan borutti gubatus dhimmuma tokkummaa Oromooti. Inni mooraa diinaa keessa jirus afaan Oromoo haa dubbatu, dhimma tokkummaa Oromoo dubbata. Inni mooraa Oromoo suphuudhaa fi ofii isaatiitti dhabamus dhimma tokkummaa Oromoo ni dubbata. Inni kana lamaan gidduutti dantaa biraa kabachiisuu barbaadus tokkummaa Oromoo kana numa dubbata. Tokkummaan Oromoo eessatti ijaaramuu qaba? Yaadonni ka'aa turan akkuma jirutti ta'ee dhimma gaaffii kanaan kan wal fakkaatu jalqaba ka'ee ture. Tokkummaan Oromoo inni qabatamaa inni sirriin dantaa siyaasaa yookaan immoo mooraa kamiin keessa dhaabbatamee ijaaramuu qaba. Yeroon kana jedhu fakkeenyaaf Oromoodha jennee bakka inni jirutti hedduu manni falaasama manni qabatee deemu sana hundatti dhimma tokkummaa Oromooti jennee walitti yaamnamoo lakkii ani mooraa Oromoo Oromummaa Oromoo qofaa miti. Oromoo dhimma namni tokko Oromoo ta'ee dhalachuu miti. Mooraa Oromummaa sana keessa waan hin jiru. Fakkeenyaaf inni sagaleen inni mooraa diinaa keessa jiru humna jabaa harkaa qabaatee fi sagalee na caala qabaateef ani immoo yoon gamana qofaa kiyya jiraadhe falaasama Oromummaa sana gadhiiseetiin dhaqee isatti ijaaramamoo waca sana dhaggeeffadhee lakki tokkummaan Oromoo iddoo kanatti ijaaramuu qaba jedheen irratti cichamoo maaltu Oromoo baasuu qabaa inni jedhu sagantaa siyaasaa irratti immoo maal irratti ijaaramuu qabaa isa jedhu gaaffiin kiyya tokko kana.
Kan biraa Oromoon mooraa sadii keessa jira jedhama. Oromoon mooraa lama keessa qofa jiraachuun arga. Mooraa tokkoon sirna nafxanyaatti beeka malee Oromoon mooraa amma opiidiyoon ittiin deemtu sirna nafxanyaatti beeka malee Oromoon mooraa Oromootti hin beeku. Mooraa Oromoo godhanii fudhachiisuudhaaf irratti lallabame gurratti hurfame Oromoon qabsoo isaa gataturraan raata'ee mooraa kana jalatti kufe. Warri kana fudhachiise eenyuyyuu akka ta'e ni beekna nutis. Humna cimaa akkamii caccabsanii kana jalatti deebisuudhaaf yeroo akkamii akka itti fudhatee fi warri sunuu akka itti kasaaree ibsi yoonaan jedhaman ni ibsa. Haa ta'u garuu mooraan lamaan kuni kallattiidhaan warra sirna nafxanyaa keessa jiru caalayyuu afaaniin fuulleetti waamee hiree murteeffannaa uummata Oromootti warra ceesisuudhaa fi dantaan sabboonummaan Oromoo mooraan qabsoon bilisummaa Oromoo irratti jabaattu fuulleetti waamee kan arrabsu imaammata karaa qabsoo karaa nagaa jedhu kanaadha. Wal dhoksaa fi irra diibaan tokko hin barbaachisu. Warri mooraa sirna nafxanyaa keessa jiru opiidiyoo kana dabalatee maqaa sana awwaaluu barbaaduyyuu malee maqaa sanaan nama hidhanii ajjeesanii gadi qabuu haa barbaadan malee inumaayyuu sammuu Oromoo irratti bifa kanaan hin hojjanne hanga warri qabsoo karaa nagaa jedhu fuulleetti waamee qabsoo hidhannoodhaan of ijaaruu kana kan arrabsu yeroo hunda afaan isaaniitiin wal dura dhaabbannu yoo xiqqaate waggoota 10 oliif miidiyaa irratti illee hojjannee lafa irrattis ni beekna. Fuulleetti waamanii arrabsuudhaan sadarkaa tokkoffaarra kan jiru imaammata qabsoo karaa nagaa warra hordofuudha. As keessatti gaaffiin kiyya bifa seerlugaatiinis ta'ee sadarkaa siyaasaatiinis ta'ee sadarkaa qabatama haqni waaqni beeku lafa kanarra jiru qabsoon karaa nagaa wanni jedhamu lafarra jiraadha amma. Gaaffii karaa nagaa biyya bilisummaa qabuu fi biyya abbaan biyyaa irratti abbaa ta'e keessatti waan hafte guuttachuudhaaf fakkeenyaaf biyyoota dimokiraasii mataa isaanii ijaarratan akka biyya lixaa kana keessatti waan hafte guuttachuudhaa fi biiroo tokko irratti dhiibbaa gochuudhaaf sagaleen nama tokko sagaleen nama dhibbaatii gadi waan ta'eef nama 100,000 ta'anii gaafatumoo qabsoo biyyi harkaa fudhatamee qabsoo eenyummaa isaa balleessuudhaaf waggaa 700 waggaa 800 irratti hojjetamee dhufee biyyi isaa harkaa fudhatame uummata eenyummaa ofii dhabee kana deebisuudhaaf qabsoo karaa nagaa kan jedhamu hiika qaba. As keessatti namni jalqabayyuu qe'ee isaarratti abbaa biyyummaa dhabee namummaa dhabee namaa gaditti tuffatamee qe'ee isaarratti waan bineensi hin argin argee nageenya dhabee gadi ba'e qabsoo qabsaa'uudhaaf immoo sirna sana wajjiniin jiraachuu mana keessattuu tuffatamee dhiitamee gadi ba'ee immoo gadiin si buusa aangoo kanarraan si darba sirna kanan sirratti diiga jechuudhaaf nageenya sana eessaa fuudhe. Nageenya ittiin mana keessa jiraachuu dadhabee dirree qabsoo irratti eessaa ittiin fuudhee qabsaa'uu jalqabe. Hiikoo isaa bakka kanatti hin barbaada. 2. Mooraa lamaan Oromoon qabu keessaa karaa hidhannoo fi hiree murteeffannaatti Oromoo ceesisuu fi akkasumas immoo mooraa Itoophiyaanistootaa qabsoo karaa nagaa jedhu kana keessatti kan sadaffaa waa'ee mirga abbaa biyyummaati. Namni biyya walabaa hin qabne mirga abbaa biyyummaa qabaachuu hin danda'u. Kana eenyunuu sagantaa siyaasaa kamiinuu yoo dhufe naan falmee ni amansiisa jedhee amana. Biyya keessatti aangoo qabataniis dinagdeedhaanis guddatanii dinagdee akka barbaadanitti dhuunfatanii alaabaa diinaa qabatanii yookaan immoo alaabaa biraa qabatanii hiree keessaa murteeffachuu danda'anii qabeenya ofirratti abbaa ta'uu danda'anii biyyoota addunyaa kanarratti tarree biyyoota addunyaa kanarratti biyya walabaa hin qabdu taanaan ulaagaa kamiinuu mirga abbaa biyyummaa qabda jechuun hin danda'amu. Mirga abbaa biyyummaan hiree keessaa fi alaati jedheen amana. Sagantaan siyaasaa sirriinis kanumatti amana. Qabsoon karaa nagaa jedhamee Oromootti darbamee Oromootti walafaan deebifamu kun yeroo hedduu waa'ee impaayera Itoophiyaa suphuu fi sirna sanachitti qaqqajeelchanii irrina isaa guuttatee akka inni of jabeessee daran Oromoodhaanuuf yeroo jajjabeeffamu malee yeroo inni hiree abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuudhaaf yeroo inni waa'ee mirga abbaa biyyummaa Oromoon haa mirkaneeffatu hireen abbaa biyyummaa sabicha harka jira yeroo inni jedhee dubbatu takka illee hin dhaga'amu. Kan hin dubbate iddoo kanatti gaafachuu barbaade qabsoodhumaa hiree Oromoo dhorkuudhaan anatu hiree kan keessii murteessaa karaa kanaan suphitee ittiin deemta jedhu kana eessarraa dhufe ka'umsi isaa eessaa isa jedhuun baruu barbaade. Ulfaadhaa galatoomaa. Hayyee ulfaadhu galatoomii gadaa Red
Red MI10A. Oda Shanan. Oda Shanan Oromo. Oda Shanan Oromo. Okay, that's it. Iya, galatoma. Okay. Sagaleen kiyya ni dhagahama miti. Ni dhagahama ta'u. Ayyee galatooma. Hayyoonni keenya akkasumas warroonni sagantaa kana qopheessitanii galatooma isiniin jechuu barbaada. Gaafiin kiyya gaafii ta'anii jaalgadaa Oromoo keessatti argadhee jira. Gaafuma takka gaafadha. Tokkoffaa addi bilisummaa Oromoo ABO bu'anii erga of ijaare gartee duulonni garaagaraatu itti haa banamu. Buttaarraa ka'ee hanga gartee birgeedii dabre hanga kutaa waraanaatti deeme. Namoonni immoo gartee maqaa Oromoo dhaatan inni doktora inni piroofeesara biyyoota garaagaraa keessatti ni argama. Warroonni gartee irra gaafa maqaa Oromootiin gaaf jalqaba qabsoo Oromootti dhufan Oromoo dubbatu waa'ee Oromoo Oromiyaa irra dubbatu. Erga gartee silaa uummata kana biratti muuxannoo dandeettii nama qaban fakkaatanii mul'atanitti immoo gara Itoophiyaa leellisuutti dhufan. Maaliif namoonni silaarraa ABOs ta'e KFOs ta'e qabsoo haqaatti dhufu maaltu isaan dhoowwe? Dantaa impaayera Itoophiyaa tanarraa adda cittuutu jira isaanirraa maaliif dhufuu dadhaban? Inni biraa gaafiin kiyya yeroo baay'ee kan arginu uummata Oromoo burjaajeessuu fi uummata Oromoo akka inni gartee qabsoo tanarraa duubatti deebi'u taasisu arginaa jechuudha. Maaliif 2018 waraanni kun akka galuuf shoorata guddaa taphatamaa ture. Achi asitti immoo erga gartee wanti ta'es ta'e ammallee gabbaamee gartee dirqamaan impaayera tun ijaaramtedha. Fakkeenyaaf Abiy Ahmed wanti ittiin falmaa jirruuf impaayera tortortuu nurratti ijaaruuf nurratti deebisuu fi kan gartee irraa addi bilisummaa Oromoo lubbuu qaalii kafalee dura dhaabbachaa jirudha. Har'a immoo kan arginu Itoophiyaan deebitee Oromoodhaan walitti ni araaramti. Yoo araaramte akkamiin Oromoon fudhachuu dandeessi? Itoophiyaa gartee dhala Oromoodhaa haadha abbaa dura gabbaantee rasaasaan itti qoosaa mataasii facaasaa jirtu akkamiin Oromoon fudhachuu dandeessi? Inni biraa wanni namni silaa gartee maqaa Oromoo dhawatu paartii fedhe haa ta'u ni beekna kana waliin sobni irraas hin dimnu waggaa 30 ol gaafa gartee mallasaan jirurraa kaasee KFO'n gartee falmachaa ture fakkeenyaaf bakka fakkeenyaatti piroofeesar Mararaa kaasuu dandeenya. Hanga irraa garuu bu'aan impaayeratti san keessa karaan nagaa fidee jiru hin argine jechuudha. Waggaa 5 kana keessa garuu ABO'n jijjiirama inni gartee impaayeratti keessa dhiisi impaayera gartee addunyaan kabajju tana gatteessee jechuun mariidhaaf. Maaliif qabsoo haqaa tanatti dhufuu dadhabe inni maqaa Oromoo dhaatu kanuma gaafiin kiyyaa isinitti hin dheeressu galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoomii gaafiin baay'eetu na fakkaata Dr. Zaggaayee nama sadiitti Tiwiitar irraa harka baasu jira warkan sadeenii kennee gara sitti deebisa. Is that okay? Yeah, it's okay. Hayyee Dido. Yaa nageenya saniif haa ta'u baga ol argine agas muuditti dhufanii waa waliin jechuun rakkoo jiruu fi jabina jiru wal mari'achuun waa tokko horaa bulaa deebanaayidha. Ani dura matuma duree irratti waa jedheen gaaffii qabutti darbaa. Tooftaa fi tarsiimoon kora akkasii keessatti biyya diinni nuti heddummaate keessatti lafan taa'u irratti dudubbachuun garuu waa wayi. Maaliifi tooftaanis kan mataasaa danda'e icciitii mataasaa danda'e qaba. Tarsiimoonis icciitii mataasaa danda'e waan qabuuf garuu egeree Oromoo irratti waa dubbachuu inni malaan jedha. Egan kan booda gaaffii koo warra ammaa dura dubbatan jaalawwan dura dubbatanii fi keessumaa dooktarriidhaaf hin qabaa. Innis maadhaa? Rakkoon qabsoo Oromoo kana lafarra harkisee fakkaata barbaadama ta'een galmaan ga'uu dhoowwe maadha jettanii yaaddu? Horaa bulaa deebanaa. Hayyee ulfaadhu galatoom Diidoo Lagaraamis. Hayyee galatoomaa Dr. Zaggaayeenis jaaljireenyaanis luba Dr. Bantiinis hundi keessanuu galatoomaa. Ani gaafin jedhamaa hundaa gaafin tokkoffaa uummanni Oromoo goottan dila kana kattiin qabsaawaa ture Oromiyaa biyya ijaarrachuuf immoo
impaayera Itoophiyaa sunquu yookaan aanguudhaaf qabsaawaa jira. Wanni gurguddaa jireen waan baay'ee gadaa deeman kaasa jira. Fattiraan Oromoon bilisoomtee jirti jedhama. Fakkeenyaaf biyyoota tuurii tana fa'aa keessatti Oromoon bilisoomtee jirti jedhama. Mee waan nama biraatii miti maatuma qiyyaarra tokkoon isinitti hima. Qamadii kuntaala torba argatanii kuntaala shawarri mootummaa fudhatee kuntaala lamaan fudhatan. Madaabaraa qabite warra. Lafti tawarraati. Maaliif wanni kanaaf godhamaa jennaan mul'ata muummee ministeera namticha maraataa sana galmaan gahuudhaaf bifteenya qamadiidhaan dandeessee nama miliyoona 74 waliitiitu biyya tana keessatti wanta jeetii qorannoon takka beelawaa jiraa jee qorannoon baase. Dhuguma Oromoon bilisoomtee milishaan maran nama seentee sanguu horii namaa guutattu wantoota adda addaa gootu. Nama dhuunfaa jalatti aangoo wanta barcuma qabu bilisoomte moo maaliif uummanni callisee tattaafaa akkana dhiibbaa na dhaga'u. Hatummaa dhiyoo kana gorsaan Biraanuu Juulaa. Sagantaa gubbaa jiru haa. Leetinaal Jeneraal Alamgee Degdubee. Gaafii san keessa kan jiru. Oraayonis Oleg jeetii isa kanaan gurraaree jeneraalummaa hundirraa fudhate. Maal jechuudha wanni kana deemaa jiran Itoophiyaan hin diigamne.